duuti tarkaanfiin tokko haftee gaafa nabdii kutee. Amanaaf dhumeera guyyaan jedhe sana gidduu anaaf galtee. Abdiin kee ana jettee sagalee jireenyaa sinna dhageessisee. Hojiin kee ajaa'ibaa uuma koo si faarsaa sina koo dhiisee. Gooftaa koo galatoomii fayyisaa koo galatoomii oolchaa koo galatoomii ereechaa koo galatoomii gooftaa koo galatoomii fayyisaa koo galatoomii. Nagaan ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota keenya, nagaa keessanii nagaa kiyya. Waaqayyo abbaa nagaa keenyaa isa guyyaarraa kanaan nu ga'ee guyyaadhaa guyyaatti nu dabarsee waaqayyo abbaa keenyaaf haa galatu. Arra boqonnaa 4 irratti wal arginee jirra. Akkuma kanaan dura dubbannee turre boqonnaa 4 irratti har'a mata duree akka haaraatti dhaamuu seeni kan itti ceetosa kanaatti nu barsiisuu eegalu. Innis immoo akka isaan sabni Israa'el kun seera waaqayyoo yaadatan, gorsa akka isaan yaadatan, yoo yaadatanii waan waaqayyotti dubbachaa ture kana hojiirra oolchan maal akka ta'anii fi yoo hirraaffatan, yoo dhiisan immoo, yoo ijoollee isaaniitti himuu baatan immoo, yoo seera kanaan geggeeffamuu baatan immoo maal akka isaan ta'an akeekkachiisee isaan gorsaa itti himaa jechuudha. Akkasumatti fufnee boqonnaa 5 keessattis seerota tulluu Siinaa irratti seerota kurnan sana kan waaqayyo irraa fuudhee saba kanatti kenne sana, saba kana barsiisa sana si yaadachiisa. Akkasumatti deemnee ilaalla. Akkanuma immoo amma dhumaatti dhaggeeffannee dhuma irratti boqonnaa 4 kana keessatti wantoota yaadachuu qabnu. Musee wantoota sirriitti jabeessee isaan akeekkachiisee yookiin immoo isaan gorsan, nus immoo dhuma irratti tuqaa 2-3 nuuf kaa'atanii jiran dhaggeeffannaa. Eebbifamaa obboloota kiyyaa. Amma gara dhaggeeffachuutti seennaan. Akka galaanaa yaa'itu dhumnee sa'ee nagaan koo kan hin irranne burqa gammachuu maddi kolfa koo siidha Yesuus naaf sooftu lubbuu koo gooftaa koo galatoomii oolchaa koo Museen itti fufee saba sanaan, ammas isin yaa saba Israa'el akka jiraattaniif biyya waaqayyo gooftaan inni kan abboota keessanii isiniif kennuttis galtanii akka qabattaniif seerrataa fi wanta qajeelaa ta'e akka gootaniif isa hani isin barsiisu kana dhaggeeffadhaa. Abboommota waaqayyo gooftaa keessanii eegaa malee dubbii hani isin abboometti waan tokko hin dabalinaa, waan tokkos irraa hin hir'isinaa. Wanta waaqayyo tulluu Peoritti hojjete iji keessan argeera. Waaqayyo gooftaan keessan namoota Ba'aal isa Peor waaqessan hundumaa isin gidduudhaa balleesseera. Isin warri waaqayyo gooftaa keessanitti jabaattanii dhaabbattan hundinuu garuu amma har'aatti jirtu. Kunoo isin biyya dhuunfaa keessan godhachuudhaaf itti galtan keessatti akka hojjettaniif ani akkuma waaqayyo gooftaan keessan na abboometti seerrataa fi wanta qajeelaa ta'e isin barsiiseera. Kun saba hundumaa duratti ogummaadhaa fi hubannaa keessan waan ta'uuf isaan seerrata kana hundumaa yeroo dhaga'an dhuguma sabni guddaan kun saba ogeessaa fi hubataadha isiniin jedhu. Kanaaf isin kana duukaa bu'aa. Egaa akkuma waaqayyo gooftaan keenya yeroodhuma nuyi isa waammannutti nutti dhiyaatu kanatti sabni guddaan waaqayyoliin isaa isatti dhiyaatan isa kamiree? Sabni guddaan seerrataa fi firdii isa qajeelaa akka seera isa ani arra isin dura kaa'u kana hundumaa qabu isa kamiree?
isin garuu dammaqaa wanta ijaan argitan akka hin irraanfannetti bara jireenya keessan guutuus garaa keessan keessa akka hin bannetti of eeggadhaa. Ijoollee keessaniis barsiisaa. Gaafa isin seenaatti Waaqayyo gooftaa keessan dura dhaabbattan sabni kun bara lafa irra jiraatan hundumaatti ana sodaachuu akka baraniif ijoollee isaanis akkasuma akka barsiisaniif ani dubbii koo akka dhagahan nan godha. Atis na biratti walitti isaan qabi jedhe Waaqayyo kanatti dubbate jedhe. Gaafas isin itti dhiyaattanii miila tulluu sanaa jala akka dhaabbattan tulluu duumessi gurraachi dukkanaan itti uffifamee sana irras ibiddi amma bantii Waaqaatti ol akka boba'e yommus Waaqayyo ibidda sana gidduudhaa isinitti akka dubbate isinis sagalee isaa isinitti dubbatame sana dhageessaniittu. Garuu sagalee duwwaa malee bifa tokko illee akka hin argin inni kakuu isaa isinitti akka beeksise abboommi kurnan isa akka isin gootaniif isin abboome sanas inni gabatoota dhagaa lama irratti akka caafe yeroo sana seerrataa fi wanta qajeelaa ta'e isa isin biyya dhaaluuf jettan keessatti heegdan akka isin barsiisuuf Waaqayyo akkana abboomes ijoollee keessanittis himaa. Kanaaf isin ofii keessaniif of eeggadhaa. Isin gaafa Waaqayyo seenaatti ibidda gidduudhaa isinitti dubbate sana bifa tokko illee hin argine. Isin fakkaattii waan tokkootiin bifa qirixamee tolfachuudhaan karaa irraa akka hin kaanneef of eeggadhaa. Bifa waan tokkoo illee kan dhiira yookiis kan dubartii fakkaattii bineensaa lafa irraa tokko illee fakkaattii waan baalleedhaan qilleensa keessa balali'uu tokko illee fakkaattii wanta lafa irra munyuuquu fakkaattii qurxummii lafa jilaa bishaan keessa jiru tokko illee tolfachuu irraa of eeggadhaa. Gara Waaqaatti ol ilaaltanii biiftuu ji'a urjoota macca Waaqa keessaa hundumaas yeroo argitan wallaalchifamtanii warra Waaqayyo gooftaan keessan saba guutummaa bantii Waaqaa jala jiraniif kenne sanaaf akka hin saganneef isaaniifis akka hin hojjenneef of eeggadhaa. Waaqayyo garuu biyya Gibxii isa akka iddoo ibidda sibiilaa itti baqsanii sana keessaa isin fuudhe akka har'aa kana saba dhuunfaa isaa akka taataniif as isin fide. Waaqayyo sababii keessaniif anatti haare ani laga Yordaanos akkan hin ceeneef biyya isa gaarii Waaqayyo gooftaan keessan dhaala godhee isiniif kennuttis akkan hin galleef in kakate. Kanaaf ani biyya kanatti nan du'a malee laga Yordaanos gamatti hin ce'u. Isin garuu ceetanii biyya gaarii sana hin dhaaltu. Isin kakuu Waaqayyo gooftaan keessan isin wajjin gale akka hin irraanfanneetti bifa fakkeenya isa Waaqayyo gooftaan keessan isin dhoowwe fakkaattii waan tokkootiin akka hin tolfamnettis of eeggadhaa. Waaqayyo gooftaan keessan ibidda xab godhudha. Waaqayyo inaafaadha. Isin ijoollee godhattanii ijoollee keessanii yommuu argitan buyyicha keessaa yeroo dheeraa yommuu turtan fakkaattii waan tokkoon bifa fakkeenya tolfachuudhaan yoo karaa irra kaattan tuttuqxanii isa aarsuudhaafis wanta Waaqayyo gooftaan keessan duratti hamaa ta'e yoo hojjettan ani har'a Waaqaa fi lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisa. Biyya isa dhaaluudhaaf Yordaanosiin ceetanii itti adeemtan kana irraa daftanii raawwattanii in balleeffamtu. Isin raawwattanii hin dhumtu malee yeroo dheeraa isa irra hin jiraattan. Waaqayyo saba warra kaan gidduu isin hin bittimsa. Lakkoobsi keessan muraasa ta'e saba warra Waaqayyo isaan gidduutti isin bittimsee keessattis muraasa taatanii hin haftu. Yommus isin achitti waaqayyolii warra muka irraa
dhagaa irraas harki namaa tolchee warra hin arginee fi warra hin dhageenyeef, warra hin nyaannee fi warra hin fuffanneefis hin hojjettu. Garuu achitti Waaqayyoon gooftaa keessan hin barbaaddattu. Isin garaa keessan guutuudhaan, yaada keessan guutuudhaanis yoo isa barbaaddattan isa hin argattu. Isin yeroo rakkattan dubbiin kun hundinuus yeroo isin irra ga'u bara booddeetti gara Waaqayyo gooftaa keessaniitti hin deebitu. Dubbii isaatiifis hin abboomamtu. Waaqayyo gooftaan keessan Waaqayyo araara qabeessa waan ta'eef isin hin gatu, isin hin balleessu. Kakuu isaa cimsee abboota keessanii wajjin gale sanas hin irraanfatu. Erga Waaqayyo nama biyya lafaa irratti uumee jalqabee waggoota isin dura darban keessatti dubbiin guddaan akkasii takkaa ta'ee yookiis dhaga'amee beekaa? Yoo ta'eef gaafadhaa. Daarii Waaqaa gar tokkoo amma gara sakaanittis iyyaafadhaa. Akka isin sagalee Waaqayyoo dhageessanii fayyaatti jiraattan kana sabni tokko ibidda gidduudhaa utuu inni itti dubbatu takkaa dhaga'ee beekaa? Akka isa Waaqayyo gooftaan keessan biyya Gibxiitti fuula keessan duratti isiniif godhe, waaqayyolii keessaa yaaliidhaan, milikitaan, lolaan, harka aangoo qabeessaan, hirree diriiraadhaan wanta gurguddaa nama naasisuunis dhaqee saba tokko saba warra kaan keessaa fudhatee kan isaa kan godhate tokko jiraa? Isin garuu gooftichi Waaqayyo akka ta'e isa bukkeettis kan biraa akka hin jirre akka beektaniif isinitti agarsiifameera. Inni isin gorsee deebisuudhaaf Waaqa irraa sagalee isaa akka dhageessan godhe lafa irratti ibidda isa guddaa isin agarsiise. Ibiddicha gidduudhaas dubbii isaa hin dhageessan. Inni abboota keessan waan jaalateef sanyii isaaniis isaan booddeedhaan fo'atee ofii isaatii isin duratti argame. Humna isaa isa guddaadhaan biyya Gibxii keessaa isin baase. Akka har'aa asitti isin galche kana yommus biyya isaaniis dhaala godhee isiniif kennuudhaaf saba gurguddinaan aangoodhaanis isin caalan fuula keessan duraa hariyee hin baase. Kanaafis har'a gooftichi ol waaqa irratti gadi lafa irrattis Waaqayyo akka ta'e kan biraas akka hin jirre beekaa, yaadattis qabadhaa. Kanaaf isin booddees ijoollee keessaniif akka tolutti biyya Waaqayyo gooftaan keessan bara hundumaaf isiniif kennu keessattis barri keessan akka dheeratutti seerrata isaa fi abboommii isaa warra ani arra isin abboomu eeguun isiniif hin ta'a. Ergasii Museen mandaroota Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiran 3 addaan hin baase. Kunis namni otuu hin beekin duraanis haala utuu irraa hin qabaatiin nama ajjeesee mandaroota kana keessaa isa tokkotti yoo baqate akka jiraatuuf ture. Mandaroonni sunis Beezer isa bakkee diriiraa lafa onaa keessaa gosa Ruubeniif kenname, Amooti isa Gilihaad keessaa gosa Gaadiif kenname, Goolaan isaa Baashan keessaa gosa Minaaseetiif kenname turan. Seerri Museen Israa'eloota dura kaa'e kanatti aanee kan jirudha. Isaanis dhuga baatota seerrata wanta qajeelaa ta'es warra Museen yeroo Israa'eloonni biyya Gibxii ba'an itti dubbatedha. Inni laga Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu fuullee Peet Peor biyya Si'oon mootii Hamoorotaa isa Eshboon keessa jiraatu sana ture. Isa immoo Musee fi Israa'eloonni yeroo Gibxii ba'an dhuunfaan in balleessan. Yommus isaan biyya Oog mootii Baashanis biyya moototaa Amoorotaa lamaan
warra dachaa Yordaanos keessaa gara ba'a biiftuu turan sana kan qabatan. Biyyichi Arihoor isa qarqara laga Harnoonii jalqabee amma tulluu Siyoon isa Hermoon jedhamuuti. Guutummaan Arabiyyaa isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiruuti. Amma galaana Arabaayii isa miila tulluu Pisgaa jalaattis in bal'ata ture. Obboloota eebbifamaa kinoo walitti deebi'ee jirra. Akkuma dhaggeeffachaa turretti seera keessa deebii boqonnaa 4 kana keessatti Museen irra deddeebi'ee isaa yaadachiisaa jira. Boqonnaa 4 kana irratti immoo seera Waaqayyoo, seerota Waaqayyoo akka isaan yaadataniif irra deebi'ee itti hima. Boqonnaan 4 kun lakkoofsa 49 qaba. Akkuma bartee keenya 1 hanga 10, 10 hanga 20 akka kanatti keessaa ilaalla. 1 hanga 10 kana keessatti seerrataa fi wanta qajeelaa akka gootaniif wanta nan isiniin jedhu kana dhaggeeffadhaa jedheen dursee dhaggeeffadhaa jedheeni abboommota Waaqayyo gooftaa keessanii eegaa malee ittis hin dabaliinaa, tokkos irraa hin hir'isiinaa. Akka isaanitti hin daballes akka irraa hin hir'ifnes isaan akeekkachiisee jira. Iddoo kanatti na dhaggeeffadhaa jedheen dhaga'uun waa tokko dhaga'uun waa akka bakka guddaa qabu iddoo kanatti nutis immoo hin hubanna jechuudha. Akkasuma immoo kan ergetti mee warra ta'e isin warri dubbii sagalee Waaqayyootti jabaattanii dhaabbattanii turtan har'as dhaabbattanii jirtu. Akkanuma har'as immoo na dhaggeeffadhaa jabaadhaa jedhaniin warra dura jabaatanii waan Museen jechaa ture kana dhaggeeffachaa turan isaaniinis immoo aamilee kennaaf isin ammas jabaattanii jirtu jedhaniin wanti nuti asittis qabachuuti qabnu. Warri dubbii sagalee Waaqayyoo jabeessee qabatee jabaatee dhaabate jabaatee itti fufee akka deemu nuyi ofii keenya iddoo kanatti nu hubanna. Akkanuma immoo seerrataa fi qajeelfama kana fudhattanii yeroo saba ormaa gidduu jiraattan sabni sun dhuguma sabni guddaan kun saba hubataadha, saba beekaadha isiniin jedhu. Kanaaf ittiniin jabaadhaa waan anan isiniin jedhe kana akka hin raaffannetti seeratti eeggadhaa, hin dagatiinaa, dammaqaa jedheen deebi'ee immoo ijoollee keessanitti himaa jedheen ijoollee keessanitti himaa jedheen ijoollee kan jedhu baay'ee deddeebi'ee ijoollee keessanitti himaa kan jedhu Museen saba Israa'el kanatti himeetoo jira. Akkanuma immoo ijoollee jechi ijoollee jedhu macaafa qulqulluu keessatti yeroo 646 olidha. Waa'ee iddoo kanatti akka isaan ijoollee isaanitti dabarsan Museen boqonnaa 4 kana keessatti sirriitti in agarra jechuudha. Akkasuma immoo lakkoofsa 10 hanga 20 keessatti immoo kan nuti hubannu gaafa isin tulluu Siinaa jala dhaabbattan sana Waaqayyo gaafa tulluu Siinaa irratti nutti dubbate sana ibiddi amma samiitti ol boba'eetoo ture. Ibidda sana keessaan Waaqayyo nutti dubbate. Sin ibidda sana keessaan sagalee dhageessan malee bifa waan tokkoo illee hin argine. Akkasuma Waaqayyo ibidda sana keessaan dubbisaa keessaan kakuusaa isinitti dubbate. Sinis immoo akkuma bifa waan tokkoo hin argine arras bifa waa tokkoo godhachuuti hin qabdanii jedhee beeksisa iddoo kanatti deebi'ee ijoollee keessan beeksisaa. Kana ta'uu akka hin qabne bifa tokkoyyuu godhachuu akka hin qabne ijoollee keessan beeksisaa. Bifa dubartii, bifa dhiiraa jettanii, bifa simbirroota Waaqa keessa balali'an, akkasuma immoo wantoota lafarra munyuuqan, wantoota uumama ta'e kana hunduma tokkollee akkasin hin godhatinaa. Akka isaanis immoo hin wallaalchifanne biyyi isinitti deemtan lafti isinitti deemtan qabaachuu danda'u, wantoota akkanaa qabaachuu danda'u. Sini isa laaltanii akka isaan hin wallaalchifamne ijoollee keessanittis himaa irra deebi'aatii jedheet iddoo kanatti sirriitti kan inni akeekkachiiseetu itti himu waa'ee fuuldura isaaniitii fi waa'ee isaan omaa fakkaatti tokkoon omaa Waaqa jedhanii godhachuu akka hin qabnedha. Museen lafa kanatti kan inni irra deddeebi'eetu isaan akeekkachiisu yookiin immoo isaan yaadachiisu jechuudha.